Egaa hordoftoota kiyyaa as dhiyeenya kana gaafii hordoftoota kiyya baay'eetii fi fedhii hordoftoota kiyya baay'ee ji'a kana keessa yookaan torbee lamaan kana as namoonni baay'een wantoota isin gaafattan wantoota isin barbaadan viidiyoo kana keessatti qabadhee isin dhufeetiin jira gaafii namoota hedduuti waan ta'eef akkasumas rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u ramadaanni as dhiyaataa jira kanaaf wantoota tokko tokko wantoota isin maatii keessaniif nagaafattan nama hedduudhaaf suuraa erguun dhiqqoo isii sa'aatii biizii waan jalaa godheef akka waliigalaatti viidiyoo kana asirra gadhiisa jechuudha wanta isin baay'inaan nagaafattanii fi feetanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaataa na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda kate abdiin qaba. Itti aansuun osoo jalqaba gara viidiyoon dabarin ani haasawattiin gore wantoota amma asirratti suuraa argitan kana hunda na biratti ni argattan jechuudha namoonni barbaadanii meeshaa quality meeshaa babbareeda namoonni barbaadan karaa WhatsAppitiin hello jechuu dandeessan wanni ana asirra gadhiise hundi isaatu na biratti ni argama jechuudha kana jechuun kiyya erga isin ajajjan booda kan isin fichisiisu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qaba eegaa kara viidiyootti wagguu dabaree maal isin si gaafachaa jiran maamiltoonni keessan maalumoonni isaan akkanatti ji'a kana keessa fedhan jechuun keessaniin oolu inni jalqaba majalisa namni hedduun ajajatuudhaaf fedhii qaba ajajataniillee jiranii ajajatuuf qophii ta'anii dhufaa jiranillee jiran jechuudha kanaaf akka waliigalaatti baay'een keessan irraa hin hubanne waan ta'eef majalisni kun kaaree meeqatu mana kiyyaa gayaa majalisni kun qarshii meeqa boondidiin tiiknasii jechuun maalii jettanii namni baay'ee nagaafattanii shamarran kenna eegaa boondidiin hundisaatu garaagarummaa ni qaba tokkoof lammaffaa ni qaba haga sadaffaa ni qaba meeshaan kamuu jechuudha meeshaan bitamu ta'ee ka dalagamu ta'ee ka ajajaan hojjetamu ta'ee hundisaatu tokkoof lammaffaa sadaffaa qaba kana jechuun jajjabinni meeshaa sanii wal tara jechuudha birrii baastee dalaksiifate tokkoffaanis jira lammaffaan sadaffaan eegaa inni guddaan ani isin hubachiisuudhaa dhufe inni kun amma fakkeenyaaf kan lafarraa ol fageenya isaa argitanii kun abbaa 20ti baay'een keessan tiiknasiin kun maali jettan ol fageenya wanti lafarraa haga olii qabu jechuudha ol fageenya isaa agartanii na inni kunillee kunoo abbaa 20ti jechuudha ol fageenya isaati fakkeenyaaf firaashii tokko gizee lafa aftan lafarraa gam ol siqa ka jedhudha kun abbaa 20ti qarshiin isaa kaareen tokko qarshii 9,300 yeroo ammaa kan 9,300 abbaan 20 jechuudha kan hunda isaatu gatii isaa wajjin isinitti hima haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina namoonni barbaadan akkasitti hubadha tiiknasii jechuun lafarraa ol fageenya isaa jechuudha waan biraatii miti kun abbaa 40ti ol fageenyi isaa kunoo akkuma argaa jirtan kana diizaayinii garaatu jira halluun uffatichaa ammoo murteessaa miti dhaabbataa miti fakkeenyaaf halluu kana jaalatanii yoo natti ergitan halluun kun yeroo ammaa kana achi dhaqee uffanni gizee tokko maraadhaan dhufa maraan sun yoo dhume maraa biraatti dhufa jechuudha kanaaf haala yeroo saniitiin haala gizee isin maallaqa ergatan san irratti hundaa'eeti kan achi dhaqamee gizee ajajamu uffata achi jiru keessaa filatamee isinii kan ergamu jechuudha kunillee abbaa 40ti maashaallah bareedaadha akkasumallee wannan isin hubachiisuu barbaadu namoonni maatii keessanii nama gaafattan kan inni osoo hojjechiisuu baatanii akka yaada kiyyaatti bareedaadha kan mastaawotii qabu jechuudha ka fireemi kanarra kanneen lumuuxxii kanatu wayya keessattuu baadiyaa warri jirtan warri baadiyaa maatii keessanii haadha keessanii obboleeyyan keessanillee haa ta'u walumaa galatti baadiyaa warri ajajatu dandeettan ka fireemi sana osoo ajajatu baatanii bareedaadha mastaawotiin ni caba waan ta'eef carqiin isaa fakkeenyaaf kanatti yoo dhume kunniin hundi dalagamee gizee dhume zuuraa itti aanu ka biraattu gala jechuudha kanaaf carqiin dhaabbataa miti ka fireemi kana warri hojjechiifattan fireemiin gosa lama jira ka mastaawotii fi ka mukaati kun fakkeenyaaf amma ka mukaati adiin kuni fireemii mukaati qalamiin ni jijjiirama halluu barbaadanii isinii dibamuu danda'a ka mastaawotii sanirra immoo kan mukaa kanaa hoyyaa an akka yaada kiyyaatti garuu ka fireemii kun baadiyaadhaaf hin ta'u walumaa galatti mastaawotiin isaa kun yoo cabe boonditiin kuni akka kaaniif danda'e ofiisaatii wanneen jedhu jechuudha haga tokko isaan bareedinaaf illee itti go'anii boondii kanallee hammatee akka qabuuf itti go'anii sunoo irraa cabee dhiqqoosi namatti hin tolu kaareen jechuun hagamii warri jettan kunoo fakkeenyaaf kaaree dhiqqoo yoo barbaadan akkanatti dalaksiifatullee dandeettanii garuu mootu kaaree ja'a olii kan jiru fakkeenya akka isinii galuuf ani akkanatti isinitti agarsiisaa jira abbaa 20 ta'e abbaa 30 ta'e abbaa 40 ta'e kunoo kaareen akkana kaaree jechuun meetira jechuudha suuraan kun amma assessee ani viidiyoo akka isinitti mul'atu fookaasu guddaa fakkaata yoo siqe garuu guddiqqaadha jechuudha
jechuudha. Wanni guddaan isin hubachuu qabdan viidiyoo ta'ee suuraa yoo achi fageessanii silkii jala dhiyeessaniitiin fakkeenyaaf amma viidiyoo ta'ee suuraa yoo kaasuu barbaada itti siqee yoo kaase suuraan sun ni guddata. Irraa siqee yoo kaase ni xiqqaata. Kun amma abbaa 40 garuu suuraan achi siqamee waan kaafame xiqqaa fakkaata jechuudha. Kanaaf suuraa warri nama gaafattan fakkeenyaaf najetu yoo barbaadan majalisa barbaada kaaree agana boonditii abbaa 20 majalisa barbaada kaaree agana kaaree jaasoo ta'u boondiin isaa ol fageenyi isaa abbaa 20 yookaan abbaa 30 abbaa 43 kana keessa tokko filattanii kaaree meeqa akka barbaadan natti himuu qofa jechuudha. Waan isarraa hafe anuufii kiyyaa ofitti itti gaafatamummaa fudhadheetiin kan dalagu waan ta'eef rakkoon qabu ka uffata immoo achi dhaqeet uffata isinii erga jechuudha. Namoonni fedhii keessaniin ta'e ufillee yoo filadhe bareedaadha. Garuu immoo filannoon keessan osoo ta'e bareedaadha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba kaaree mana keessanii ana osoo hin taane isintu beeka uummata qashtii obboleeyyan kiyyaa maatii keessanii bilbiltanii namni mana isinii ijaare sun kaaree manaa waan beekuuf isarraa eeguu battan booda anatti dhuftanii kaaree hagana barbaada abbaa ol fageenya haganaa jettanii gatii isinitti himaa saniin booda isinii ajaa akka hubattan abdiin qaba. Egaa majalisa qaatan xumuree itti aansuun baay'een keessan firaasha na gaafattanii firaashii akkuma tanaan dura isiniin jedhe suuraa kanaan bakka hedduudha walitti fidee ka ofii dalaksiisillee jira ka gadi buusillee jira ka namni natti ergellee jira akkanatti walitti eda'ee sa'aatii itti fudhadhee editii godhee kan isiniin gahaa jiruuf akka isin asirraa diizaayinii iskiriinshatii godhattanii keessanatti ergattaniif jechuudha. Suuraa waan na gaafattaniif jecha ani akkuma viidiyoo gadhiiseen booda wanta hojjedhe san hundaa bilbila kiyya keessaa ni haqaa jechuudha. Maaliif jennaan bilbilli ittiin hojjedha waan ta'eef na jalaa guuta ni beektanii kana isinillee ka hojii dhiisaatii kuunuu ni guuta. Kanaaf suuraa hin qabu gizee baay'ee akkanatti meeshaa dursee kana hin gadhiisuuf akka isin asirraa suuraa fudhattanii gara keessaatiin natti ergitanii maggaarajaa waliin hojjechiistuu warri jettan filannoon keessan fakkeenyaaf akka suuraa irra jiru kanatti halluu isin barbaadaniin ka firaashaa wajjin fakkeessee isin rilaksisuu danda'a jechuudha maggaarajaa isallee wajjumaanii. Kanaaf suuraa warri dangettan asirraa akka walii galatti footoo asirraa kaafadhaatiniin kara keessaatiin na dubbisa. Firaashiin ka barbaadan ka ispoonjillee ta'e ka majaliisallee ta'e na biratti ni argattanii ka ispoonji na bira hin jiru noormaali garuu gabaarraa isinii bita jechuudha akkuma namni kamuu bitutti ka majaliisaa na bira ni jira. Kanaafuu kara keessaatiin na dubbisa. Egaa hordoftoota gizee baay'ee gatiin ni hima jedhee haasawa keessa deema majalisa isinitti himu osoo gizee jalqabarraa isinitti hima isiniin jedhee ture garuu keessa darbee jira. Majalisni abbaa boondidii 20 abbaan 30 abbaan 40 hundi isaatu gatiin isaa garagara hundumaafuu amma viidiyoon dhumatutti jira waan ta'eef gara keessaatiin koottaa namoonni uffata kanallee na gaafattan ni jira jechuudha. Uffata qaama goggofatan kana ni jira wanni hin jirre hin jiru biyya keessa wanti kamuu ni jira. Namoonni achi waa bitatu barbaadanii yookaan waan biyya keessa hin jirre isinitti fakkaatu maallaqa qabaatan taanaan onni kamuu ni jira biyya keenya keessa jechuudha. Sadarkaan isaa ofii ilaallattee bitatta. Akkasumallee isa kana warri natti ergitan ni jira. Kuni gatiin isaa raqasa hordoftoota kiyyaa garuu waan duraaniiti kuni waan ammaatii miti koomfartiin kun garuu ni jira fedha keessa yoo ta'e baay'een keessan ijoolleen kanatti ergitanii inni kun isa bareedaa fi isa ka'alaati wal tara jechuudha. Koomfartiiwwan kun biyya keessattiif ka biyya alaa waan jedhamu jira. Akkasumas tokkoffaaf lammaffaa qaba hundi isaatu qaama suuraa nama baay'eetu kana natti erge waan ta'eef asirra isinii baasa warri barbaadan ni jira. Egaa hundumaafuu waan isinitti dubbachuuf xiqqoollee ta'u daqiiqaa muraasallee ta'u isin wajjin haasa'ee kan akka hubattan abdiin qaba. Wanni guddaan dhufeef majalisa san isin hubachiisuu fi akkasumas firaashii kan firaasha warri barbaadu baay'een isaa suuraa natti erge waan naan jedhaniif ani immoo suuraa waan hin qabnee fi akkasumas minxaafii kana warri na gaafattan minxaafiin gosa sadii jira halluu sadiin irsaasii qe'ee bunnii fi waan akka goommanee san yookaan bulee sanii kaayyoonniin isaa meetirri isaa saayinaa lamaan jira. Ka guddaa ka jiddu galeessaati garuu kun jidduuf ta'a malee mana guutuu waliin ga'uu ni beektanii akkasitti hubadhaa isiniin jaa hordoftoota kiyyaa wanni ijoo nan dhufee fi minxaafii kana firaasha akkasumas majalisa warri na gaafattan suuraa warri naan jettan asirraa akka kaafattanii fi egaa viidiyoo kana laayikii godhaa guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isin jaaladha isin kabaja baay'ee.